yeroo darbee waa'ee yaadaa ayyaana fi akkasuma muudaa bokkuu fi faajjirratti wantoota yaadota waliigalaa tokko tokko tuttuquu yaaleen ture. Yaadonni nani kakkaasu baay'een isaanii dimshaasha waan ta'eef kaan gara fuulduraatti deebina kaan immoo kitaaban ibsameera waan ta'eef dhiyeenyatti kitaabichas haala nama hunda bira ga'uu danda'uun qopheessan jira waan ta'eef karaa sanaan immoo yaada bal'aas karaa kitaabaa hin argattu. Garuu yaadotiin gaggabaabsee asii suur-sagaleedhaan kaasu ka'umsuma yaadaa akka ta'anii fi akkasitti akka hubattaniifani. Kan biraa har'aa fi yaadni qabadheetoo dhufe garaagarummaa wiirtuu muudaa fi galma qaalluu irratti wal hubachuu dhabuu yookiin immoo hubannoo dhabuun yoo jiraate hangam beekuu fi hangam hubannoo kootiin argadhe isinii qooduu barbaade. Wiirtuun muudaa maal akka ta'ee fi galmi qaalluu maal akka ta'e egaa jari lachuu garaagarummaa qabu. Tokkoo miti waan adda addaati. Yaadota hanga ammaatti kaase keessatti waa'ee muudaa waan baay'ee tuttuqeera. Garuu garaagarummaa inni galma qaalluu wajjin qabu yaaduma gabaabaan isin ibsuu yaala. Wiirtuu muudaa jechuun egaa ayyaana warraa jenneerra. Akka gadaatitti fudhanne immoo ayyaana warra Oromoo jalqabaa sana. Kanaadha Oromoo fi abbaan Oromoo ayyaana isaan utubaa tokkotti waliin qaban jenneerra. Kana jechuun ayyaana malee warra yookiin sanyii sana lakkaa'atiin hin jirru. Waa'ee ayyaana qofa kan dubbataa jiru asirratti wanni hubatamuu qabu. Muudaa yoo jennu waa'ee namoota Oromoo daanii yookiin Oromoo dhalchanii otoo hin ta'in waa'ee ayyaana Oromoo jalqabaati kanaas haa ta'u jiru. Akka warraatitti fudhanne immoo abbaa Oromoo fi haadha Oromoo walitti ayyaana isaan uumaadhaan kennameef jechuudha. Santu muudaa Oromoo kan gadaa gaggeessu muudaa waliigalaa isaa. Egaa ayyaanni muudaa kun kallattiidhaan hariiroo uumaa wajjin akkaataa itti horatutti kennaa addaatiin kan uumamedha kan yookiin immoo waaqarraa baalchamedha. Kallattiidhaan uumaadhaan kan baalchame jechuudha. Hariiroo kallattii uumaa wajjin kan qabu yookiin immoo waaqa wajjin hariiroo kallattii ayyaana qabu jechuudha. Egaa akkuma kana dura kaasne ayyaanonni biroo kallattiin miti uumaa wajjin kan qabani. Karaa hangafaa quxisuu isaaniitiin sadarkaa qabu sadarkaadhaan deemanii karaa hangafaatti deemanii haga muudatitti heeraarkii yookiin immoo tartiiba sadarkaa qabu jechuudha. Muudaa garuu sanaan alaa jechuudha. Kallattiidhaan kennaa addaatiin uumaa wajjin hariiroo kan qabu. Kallattiidhaan sirna uumamaa dubbisuu kan danda'u. Kallattiidhaanis uumaa wajjiniin wal hubannoo ayyaanaa kan godhuu danda'u. Ayyaanni kun ayyaanni muudaa warra muudaa irratti bu'u kun jechuudha. Hariiroo sirna uumamaatii fi hariiroo uumaa wajjiniin. Sirna uumamaa kallattiin warra dubbisuu danda'anidha. Sirna uumamaa hunduma dubbisuu warra danda'an. Akkasuma immoo hariiroo kallattii waaqa wajjin kan qabanidha. Wiirtuu muudaa yoo jennu. Galma qaalluu yoo jennu immoo namoota ayyaanni kennaadhaan kennaa wajjin uumames ta'uu danda'a. Kan yeroo keessatti dhufullee kan sanyiirraa itti darbullee ta'uu danda'a. Kennaadhaan ayyaana akkasumatti kan tajaajila uummataa yookiin immoo tajaajila hawaasaaf namni akka dhuunfatitti yookiin akka gosaattis haa ta'u sadarkaa gadiititti waan isa dhibe tokko waan isaa garuu dide tokko yookiin immoo waan falatti dhabe tokko faloo gaafachuudhaaf yookiin immoo waan ofii isaatii yaadee bira ga'uu dadhabee isa dhibe wantoota akkasii kanaaf fala kennu faloo kennu. Waan fuuldura jirurree raaganiirree itti himuu danda'u waan sirreeffaturreedha. Egaa galmi qaalluu akka warra muudaa sirna uumamaa dubbisanii yookiin kallattiin hariiroo waaqa wajjin qabaatanii otoo hin ta'in ayyaana isaan irraa dhalatanii wajjin hariiroo qabu. Ayyaanni isaan irraa dhalatan sun immoo kan irraa dhalatan wajjin hariiroo qaba. Haala sanaan waan fala yookiin raaga ta'uu danda'u tokko yookiin faloo ta'uu danda'u tokko namaa himuu jechuudha. Egaa kun yeroo baay'ee
sadarkaa nama dhuunfaadhaan fa'aa yookiin immoo warrumatti bule yookiin warra waaqa sanarra yookiin warra ayyaana sanarraa arganne irraa milkoofne yookiin irraa horree jedheetoo itti bule jechuudha. Warra itti bule jechuun hortee isaaniitiif tajaajila akkasii hin kennu. Nama immoo hortee isaanii hin taanes immoo waanaa himuu danda'a. Waan ani arga bira ga'uu dadhabee naa arguu danda'an jedhee yoo itti dhaqee waan ayyaanni isaanii sun isaanitti agarsiisee waan ayyaanni isaanii sun nama sanaaf waan himuu danda'u itti agarsiise sana itti himuu jechuudha. Akka faloo godhatu yookiin immoo akka waa sirreeffatu itti himu. Ayyaanonni kun akaakuu baay'ee qabu. Maqaan isaaniitis hedduudha. Ayyaanni galma qaalluu kun jechuu kooti. Isaan kana san maqaan bakka tokkotti beekamu bakka tokkotti hin beekamu. Akka Oromootti kan beekamu saboota biraa keessatti immoo maqaa biraatiin beekamuu danda'a. Kanaaf isaaniif ammaaf kana jedhee dubbachuun barbaachisaa miti waan ta'eef walumaa galatti galmi qaalluu garaagarummaa inni wiirtuu muudaa wajjin hin qabu ibsuudhumaaf yaale. Egaa kana walumaa galatti kaan immoo galma qaalluutiin ala immoo ayyaantonni immoo hin jiru. Ayyaantota jechuun egaa warra kennaa ayyaanummaa qabanidha. Baay'inaan isaan kun ogummaa kan waaqni uumaadhaan isaanii kenne. Ayyaantonni kun baay'inaan raagdota warra raaguu. Raagayin immoo milkii adda addaa hin dhabu. Milkii namaa dhabuu danda'u raaga guyyaa ilaalanii jechuudha. Akkasuma qoricha aadaa garaagaraa warra funaanan kun ayyaantota isaanii. Akkasuma nama cabee dhiibanii kan fayyisan yookiin immoo dhibeewuma garaagaraa irratti qoricha garaagaraa kennuudhaan ogummaa isaaniitiin immoo faaya garaagaraa yookiin immoo meeshaalee ulfoo garaagaraa warra hojjetan yookiin wajan. Isaan kun ayyaantota addatti immoo jechuudha. Isaanis galma qaalluutiin adda. Isaan galma mataa isaanii galma jamaa itti gaggeessan mataa isaanii hin qabanii kennaadhumaan dhuunfaadhumaan akkuma jireenya nama kamiittuu jiraatu. Ayyaanni kennaa isaanii kenname kun yeroo hunda isaanii wajjin jiraata. Kan warra qaalluu garuu ayyaanni kun yeroo itti bu'u qofa kan yeroo kaan nama idileeti. Yeroo itti bu'u yookiin immoo yoo ayyaanni sun itti dhufu qofa kan dura jedhe sana raaga fi faloo san kan namaa himan. Ayyaantonni garuu yeroo hunda ayyaana isaanii wajjin jiraatu. Ayyaanni irraa dhufee booda irraa naanna'u hin jiru yookiin irraa deemu hin jiru. Kennaadhuma addaa qabu. Akkuma nama jedhe waan aadaati irratti qoricha aadaa fayyaa aadaa irratti meeshaalee aadaa akkasumas immoo ulfoowwan garaagaraa hin wajjuu hin tolchuu kun ayyaantota jedhamu. Wiirtuun muudaa amantiis miti. Galma qaalluutis miti. Akkasumas immoo warra ayyaantotaatiin addaa jechuudha. Akkaataa amma ibse kanaanii amantiidha. Waan amantii oliiti. Kana garaagarummaan haga ta'e ibsuuf yaaleera natti fakkaata. Gara fuulduraatti yaada kana yaadota garaagaraa wajjin waan wal qabatuuf haalli itti deddeebisnee kaasnuu hin jiraata. Galatooma.